Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee udirraa. Oduu tankaarfii muddee 18/12/2020 woboo lixa shaggar tankaarfii fudhateen humna diinaa 60 ol hojiin ala godheet jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii lixa shaggar ganama local time sa'aatii 12 irratti maqaa humna addaa fi milishaa ofiin jettuun ummata goolaa jirtu aanaa gindaa barraatti ganda cirrachaa gatoo bakka gatoo jedhamutti haleellaa fudhateen 20 ajjeesee 15 ol madeessuun itti fufuun guyyuma kana local time sa'aatii 7 walakkaa irratti humna reebuu dhufuun haxxee haquudhaan hidhuun gandummaa kana bakka mirkiin dinjirreetti jedhamuun bakka 10tti battalumatti ajjeesuun 15 ol madeessuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanii ibseera. Humni goolessituu sirna nafxanyaa kun tankaarfii kanaan kan bargade waraanni shiftaa kun yeroo ammaan kana manneen ummata hedduu gubuu fi ummata nagaa gooluu irratti argamti. Injifannoon ummata Oromoof muddee 18/2020 godina Wallaggaa lixaa aanaa beegii bakka addaa gaara keelloo jedhamee beekamutti guyyaa kardhaa muddee 12/2020 gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii lixaa keessa socho'u humna diinaa konkolaataa 3F2 Beeshaangul Gumuz imbaasiirraa kan kaa'utu ituu isheen gara beegiitti adeemaa jiru bakka armaan olii isiniif kaase kanatti guutumaan guututti waraana bilisummaa Oromoo barbadeessee jira. Muddee 18/2020 oduu amma nu raqqabe keessaa belbeltuu oduu yeroo kana wal qabattee hafarfamaa jirtu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa namoonni muraasni kanaan dura ABO ganuun ABO keessaa baanii ABO inuu dhugaana dhufi alii gaditti daakamuu isaa kanaafuu nu bara jechuun jedhamu iyyata isaanii boordii filannoo dhiyeessanii turan. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyannoo isaanii kun kuffisuudhaan hoogganamummaa ABO ganamaan Jaal Daawud Ibsaan durfamu beekamtii guutuu kenneera. Ji'oota muraasaan dura Araarsoo Biqilaa fi namoonni muraasni mootummaatti hirkachuudhaan humna waajjira ABO gullallee to'achuu nutu ABO hooggana jechuun isaanii ni yaadatama. Bifuma kanaan wal qabatee guyyaa har'aa muddee 18/2020 Ameerikaan galmee shororkeessummaa Suudaan irraa haquu isaa xumuraa mallatteessitee jirti. Dirree waraanaa fi deeggarsa hedduu kan Suudaan irraa citees deebisuun ibsamee jira. Kun immoo Itoophiyaa balaa lammaffaati. Dura shororkeessummaa ittisuuf kan Gamtaa Afrikaa michuu cimtuun Itoophiyaa turte. Haala ammaatiin Itoophiyaan nageenyi dhibee Gamtaa Afrikaa ce'ee Afrikaan Ameerikaan Suudaan bakka Itoophiyaa akka filatte akeekkachiisa baasteerti. Muddee 18/20 oduun ammee bifuma kanaan itti fuumamu shiftoota maafiyaa mootummaa Burraayyuu keessatti yeroo ammaa manneen jiraattotaa gubachaa jira. Barreessaan Koree ABO ona wal maraa magaalaa hoolotaa kan ta'e Jaal Haayiluu Taammanaa guyyaa kardhaa muddee 18/2020 mana hidhaa buufata poolisii hoolotaa irraa mirga wabiin gadhiifameera baga baate jennaan. Breaking lolli cimaan mootummaa Suudaaniif shiftaa PP jidduutti gaggeeffamaa jiruun mirkanaa'eera. Akkuma jenneen hoogganaan shiftoota Abiyyi jedhamu Impaayera Itoophiyaa bira dabree Gamtaa Afrikaa dirree waraanaa taasisaa jira. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo garuu gochaan namicha kana Gamtaa Afrikaaf boru akka rakkoo ta'u waggaa 2 dura akeekne. Himannaanis itti dhabnee dhageettis dhabnee jedhan booranni kiyya dubbii akkas kanaan. Oduu ammeetiin bifuma kanaan itti kan fufu muddee 18/2020 lola mootummaa nafxanyaa PP'tiif TPLF gidduutti taasifamaa ture keessatti milishootiin godina Booranaatii fa'aman 300 ol hedduun isaanii du'uun dhagame. Milishoonni kana keessaa namni gantuun armaan dura waraana bilisummaa Oromootti duuluun adda duree ta'e tokko biyyee nyaachutu himamaa jira. Godina Booranaa bakkoota hedduutti waraannoon taasisaa guyyaa kaleessaa muddee 17/2020 irraa eegaltee akka mormii qeerroo kan karaa cufuu jiraachutu dhagame. Guyyoo galgaloo dheengee boruutiif
kurra jaarso baga gammaddan baga lafa lixxan gorsa diddan du'an diddan isiniin jedha ummanni Oromoo fi gochaa isin addee bilisummaa Oromoo irratti dalagaa turtan waan facaafatan namuu haamata baga haamattan lafallaan akkaataa kanaan ayyoo deemame hundi isaatu cubbuu dalagdoonni cubbuudhuma hammaarate biyyoo gangalatee darbuun isaa waan nama shakkisiisu tokkollee hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo hojii fi gocha isaatiin kan itti jiru yoo ta'e impaayirri Itoophiyaa nageenya biyyattii bira darbee gaanfa Afrikaatiif sodaachisaadha kan jedhe addunyaatu irraa dubbataa jira. Yeroo ammaan kana hidhamtoota baay'ee fi kanneen ajjeese walumatti qabee kan du'ellee baga waaqni ajjeese akkuma jedhaa turan sanatti kanneen hidhaman guututti ilmaan Oromoo shororkeessummaa yoo ta'an amma shororkeessummaa addunyaatu mootummaa biyyattii harkaa qabutti ragaa bahaa jira. Ragaa bahiinsi isaa kun ammoo eenyutu dogoggoraadha akka jedhe deebi'eetis akka of ilaalle dhiphina sammuu fi sirna bulchiinsa dadhabummaa impaayira Itoophiyaa qabaachuu ragaa ofumaaf ofitti akka baan ummata Oromootiif mul'ataadha. Ummanni Oromoo yeroo ammaan kanatti hidhannoo jabeeffatee irree isaa guutumaan guututti waraana addee bilisummaa Oromoo wajjin gama fuulduraatti tankaarfatee diina isaa kiyyoo cabsuun yeroon isaa ammuma ummata keenya. Walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa rarra'ee nama wadaroon irraa cittee qarqara gubbaa ga'e fakkaata. Garuu fakkaattii kana itti dhugoomsuuf humni ummata keenya warreen mootummaa nafxanyaa morman jabaachuutu dirqama. Maaliifuu sababni ummata Oromoo yoo rafee rakkoon gaaga'ama hamaa fi kufaatii hin taane kufuun keenya waan hin oolleef sirna kana daddafnee ofirraa bakka itti godhutu nu barbaachisa. Bakki itti godhamu keessaa daaraa daakuun fuute akka ta'u biyyootti dabaluu malee gaafii tokkollee kan qabu hin jiru. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kana deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udurraa gamanumaan oraa bulaa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha.